Sirna barnootaa afdaneessummaa qorachiisaa ture walqabate manneen barnootaa magaalittii jalatti argaman keessatti afaan Oromoo afaan Amaaraa waliin akka afaan lammaffaatti akka barsiifamu murtee dabarseera. Bulchiinsi magaalichaa sirna barnootaa afdaneessaa qorachiise keessatti barattoota afaan dhalootaa isaanii Amaariffateef afaan Oromoo akka afaan lammaffaatti akka kennamuuf murtee kana dabarse. Akkasumas warra afaan dhalootaa isaanii Oromiffateefis afaan Amaaraa afaan lammataa ta'ee akka barsiifamu murtaa'eera. Kotobee Metropolitan Universitytti Director Postgraduate Studies kata'anii fi qorannoo kanarratti kan hirmaatan Dr. Yosef Beeko hojiirra oolmaa sirna barnootaa afdaneessa kanaan uummanni magaalaa Finfinnee keessattuu barattoonni carraa guddaa kanaan dura dhabanii turan argamsiisaaf jedhan. Waayilakoo Biraanuu Gammachuutu dubbise. Egaa kaayyoon isaa afdaneessummaan faayidaa dhaluma namaatiif qabu. Sanii walqabata tokko kanaadha. Ammaffaa mirgaa walqabata. Sadaffaan immoo hariiroo hawaasummaatiin walqabata. Biyya keenya keessatti waa'ee afdaneessummaan kun yeroo baay'ee rakkoo kan ta'e maali yoo jennu mirga walqixxummaa sani. Amaluma afaanitirraa kaan immoo afaan walqixa baratamuu sabni kamiyyuu afaan isaa walqixa babal'ifachuu, guddifachuu, dagaagfachuu kan danda'u akka ta'e isa yaadaan beeknu sani gadi buusanii hojiirra oolchuu sirni kana deebisu rakkoo ta'uu yookiin immoo kan deebisees immoo yoo jiraate haala walqixa ta'een hojiirra oolchuu dadhabuun rakkoo guddaa ture. Garuma Finfinneetti yoo dhufne immoo yeroo baay'ee wanni kun sodaatamaa ture. Waan hin tuqamne wayii akka waan Finfinnee adda taate wayii. Finfinnee keessatti bal'inaan yoo laalle immoo keessattuu afaan Amaaraa hawaasa dubbatu yoo laalle carraa tokko dhabaniiru. Carraan kun maali? Afaan saniin ala afaan biyya keessaan biraan namoonni dubbanne hawaasa hedduu jira bal'inaan. Jaalannis jibbinnis maalinni wanni dhugaan tokko jira. Teessoo isaas godhatee naannoo Oromiyaan wiirtuu isaati. Asii hojii hojjechaa jira. Dhaabbilee hedduu qabaa. Namoonni hedduu garaan dhufaniiru gara magaalaa kanaa. Amma gargaarmitti dhufaa jira. Hawaasni doominaant ta'e Finfinnee keessa jira. Naannoon isaa immoo doominaant kan jedhu yookiin immoo bal'inarra darbee immoo hawaasa abbummaadhaa naannoo Finfinneetti jiraatu jira afaan Oromootiin wal qabatee jechuudha. Afaan Amaaraatiin namoonni ni baratu. Yes, it's good. Mirgi walqixxummaan afaan Finfinneerra yoo dhufu dhaabbatee jira. Qorannoon keenya kanarraa ka'a. Akkasumas immoo mirga lammiin tokko carraa qabu dhabuurraayis kan ka'e maaltu irra jira kan jiru qorannoo nandeeffachuu barbaada waan jedheef biiroon barnootaa gara keenyatti dhufe jechuudha. Waggaa 4 dura keessatti Oromiyaa keessatti gaaffiiwwan garaagaraa jiru. Isaan keessaa garuu bu'uura kan ture gaaffii afaan Oromooti. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uu gaaffii kanatti ture. Gaaffiiwwan bu'uuraa dhiyaataa turan keessaa qorannoon sirna barnoota haaraa isin amma qorattan kun isa kana bu'uura wayiin kaa'aa yookaan waan akeeku qaba jettu akkamitti? Gaaffii gaariidha. Lammaffaarraa yaa ka'u fakkeenyaaf magaalaan Finfinnee yeroodhaa yerootti babal'achaa guddachaa as keessattis immoo waan wayiitis fayyada waan wayiitis miidhaa dhuftee jedhama kan jedhamudha. Hanga fayyadde kan jiru gaaffii guddaa ta'uu danda'a. Egaa maaliin